Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtootaa fi jaallatamtootaa maatii Waaqayyoo kan Waaqayyoon jaallatan Waaqayyo mucaalchisee amma du'a lubbuu qaraanii isaatii kan isin jaallatu. Nagaa Waaqayyo isin gaafadhaatii akkam oltan akkam turtanii akkam yeroo isaatii gana geessan amiin. Akka badiif cubbuuf gidaraa keenya irra daddarbaa keenya yakka keenya utuu nutti hin lakkaayin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii kana dhiigee tiksee kan yeroof daqiiqa kanaan nu ga'e maqaan isaa kan galatoome kan ulfaatee nuuf haa ta'uutii amiin. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee kadhiisuu kan dandeenyu qulqullittii qulqullootaa obboleettii ergamoota haadha saba hundumaa kennaa fannoo jalaa kennaa guyyaa jimaata haadha teenyaa qulqullittii giiftii dubroo Mariyaam galanni ulfinni isheef haa ta'u amiin. Qulqulloota raajota wareegamtoota toloota abbootaa Samiira jiran hundumaafu akka hanquuf dalagaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u amiin. Nagaan daganneetii nagaan koo bakka jirtanitti amantoonni bira ollee kan amantaa biraa hordoftan nagaan koo sinaa ga'u siniin jechuun jaaladha. Irra deebiidhaan kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen haadha teenya qulqullittii Dubree Mariyaam ijoolleen abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kiristaana kan jedhamtan kan biyya alaa kan biyya keessa jirtan baga ayyaana gannaa ta'ettiin isin ga'e. Baga walumaan keenya ayyaanni kan jaalalaa kan badhaadhinaa kan ulfinaa kan gaarummaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u bakka jirrutti amiin. Maatii keessanii fi hiriyoota keessan hundumaafiyyuu baga ittiin isin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Har'a mandara Daawititti gooftaan isiniif dhalata hin sodaatinaa. Innis immoo gooftaa Yesuus Kiristoos. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti ishoo gooftaan baga nuuf dhalateeti. Dhalachuu isaatiin fayyina arganneera. Dhalachuu isaatiin jireenyatti jijjiiramneera. Dhalachuu isaatiin dukkana keessaa gara ifaatti baanee jireenya bara baraa akka jiraannu nu godhe. Maqaan isaa yeroo hundumaa kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Otoo inni hin jirreetii har'a nuti dukkanuma keessa jirra. Otoo inni hin jirreetii har'a bakkuma durii ona keessa jirra turreeyyu. Galanni isaa hin badin. Yeroo hundumaayyuu maqaan isaa kan ulfaate kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'uutii. Amiin. Irra deebiidhaan baga isiniin ga'e baga geessan isiniin jechuun jaalladhaati. Gamanumaan akka fedhaa fayyama Waaqayyotti faarfannaa tokko sinaffeeraati. Faarfannaa kana wajjiniin akka yeroo gaarii dabarsitanis akka ayyaana gaarii dabarsitan hawween qabaa isiniin jechuun jaalladhaati. Gamanumaan gara faarfannaa kanatti isin dabarsaati. Kan ilmaa turtiin keessan waliin. Kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko dhalateera'uu. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11. Mariyaam irraa laate fayyisaan addunyaa nuuf dhalaate wanni hunda keenya
nufdalate sana dunya nufdalate hundakenya dalate 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 Kenya